Jiraattuu magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan abbaan warraa isaanii hojiidhaa osoo gabaa jimaataatii gara magaalaa Mandiidaatti deebi'aa jiranii daandii irratti uguramuu isaanii himaniiru. Abbaan manaa kiyya magaalaa Mandiidaa jiran magaalaa Mandiidaatti lamaan keenya maatii ijoollee sadii qabnu. Amma iddoo inni jiru odeeffannoon isarraa inni yaaduma kanuma namarra innawaarii kan jedhamutti geessanii jedha. Inni dura isaan lafa qabna beekta lafa qotamu jira baadiyyaa gandamutti keessatti midhaan alaasu deeme inni midhaan alaasa raawwatee yoo dhufu kan makiina argatee simanoo dhufu mala inni waan beekuyyuu qabu walii bilbilaa turre mo'asee jiru keessa dhiyaansi gara daqiiqaa 10 turre bakka kan bilbilli isaa cufa. Magaalaa Mandiidaa jiran magaalaa Mandiidaatti lamaan keenya maatii ijoollee sadii qabnu. Konkolaataan geejjiba uummataaf tajaajila kennu kun kan obboleessa isaanii ta'uu kan himan jiraatan magaalaa Mandiidaa tokko imaltoonni konkolaataa waliin uguramaniiru jedhan. Konkolaataanis kan obboleessa kiyyaati. Guyyaa kaleessaa gabaa jimaataa kan jedhamturraa gara Mandiidaatti osoo imalaa jiranuu gara Mandiidaa osoo hin ga'iin Maggantaan jedhamuun jira iddoon isaati. Achitti qaamni gurmaa'ee faannoo ofiin jedhu kun toora sanarratti eegee kallattiidhaan namoota konkolaataa keessa jiranis konkolaataas butanii kan deemanidha. Amma yeroo iyyaafannus kallattiidhaan namoonni butaman kun toora innawaarii jedhamutti kallattiidhaan mana hidhaa keessatti toora sanitti akkaataa ittiin dararamaa jiran odeeffanne. Namni kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti gareen hidhattootaa kun yeroo dhiyoodhaan asitti gocha sabarratti xiyyeeffate raawwachaa jiru. Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo wal ta'uun nageenya uummata daangarra jiran kan hin tiksine yoo ta'e haalli uummanni keessa jiru yaaddeessaadhaa jiran. Ammallee aanaan Siyaadabriif waayyuu caasaan bulchiinsa mootummaa diigame waan jiruuf namoota uguraman lubbuudhaan argachuun yaaddeessaadhaa jiran. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuuf Nyaa'aa obbo Abdata Haayiliyyee sagalee Ameerikaaf akka himanitti guyyaa kaleessaa hidhattoonni faannoo namoota nagaa imalarra jiran daandii irratti uguraniiru jedhan. Guyyaa kan isaa jechuudha guyyaa kalee konkolaataan aanuma keenya keessa kan ta'e magaalaa xiqqoo wayii jira magaalaa gabaa jimaataa kan jedhamtu gara magaalaa Mandiidaa konkolaataan kun garasii dhufaa hoggaa jiru karaa irratti kan hidhee namoota keessa jiru wajjin kan butte namoota keessa jiran immoo namoota magaalaa keessas baadiyyaa keessas warra jiraatan konkolaachisaa dabalatee nama 8 argachuu hin dandeenye. Qaamni mootummaa ammatti toora isaaniitti xiqqaa kan aanaa Siyaadabriif waayyuu keessa jiru guutumatti akka humna jaraati gadi ta'e jechuudha. Obbo Abdataan itti dabaluudhaan haalli hidhattoonni kunneen irra deddeebiin gochoota hammeenyaa raawwachaa jiran kun yaaddeessaa ta'uu ibsuudhaan mootummaan federaalaa hatattamaa yoo hin to'anne haalli jiru ulfaataadha jedhan. Kan maatiin namoota uguramanii fi bulchiinsi aanaa Abbichuuf Nyaa'aa himate gareen hidhattoota faannoo namoota 8 uguranii fudhachuu isaanii himanii jiru. የፋኖ አባሎች ምሽግ ውስጥ ቁጭ ብለው ነበር። ከመንዲዳ እየተመላለሱ ማዳበሪያ ለገበሬው እያከፋፈሉ ነው። ከዛ የሚመጣው ማዳበሪያ ግን በ20 ሺህ ብርና 30 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው። ሚሴንሶኒ ፋኖ ምሽጊ keessa turan namoonni kunneen immoo Mandiidaa irraa deebi'an xaa'oo qonnaan bultootaaf raabsaa turani. Xaa'oon achi dhufuu qarshii 20 gurgurama. Miseensonni keenya immoo daandii irra deemuun hordoffii taasisaa turan. Yeroo hordoffii taasisan kana ergama fudhatan kan dhufanii fi warra xaa'oo gurguranidha. Namoonni kunneen konkolaachisaa waliin namoota 8dha. Qarshii harkarraa qabu 300 haga 400 kan qabu jara isa xaa'oo itti gurguranii galaa turan. Garuu homaa miidhaa tokkos ta'e maallaqa isaanii harkaa qabaman waliin to'atamanii jiru. Ammas taanaan namoonni kunneen mootummaa miti kanaafuu rakkoo irraa hin qabnu. Yeroo daandiin saaqame ni gadhiisna. Garuu ammatti daandiin cufaadha. Osoo gadhiisnes eessaan galu. Gareen hidhattootaa kun akka ibsanitti namoonni kunneen osoo hojii basaastummaa hojjechaa jiranii uguraman jechuun yeroo muraasa keessattis akka gallakkisan ibsaniiru. Dhiyeenya kana jechuunis hagayya 1 bara 2015 godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaa'aa magaalaa Mandiidaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namootaa darbuu jiraattota magaalaa fi waajjira kominikeeshinii aanicharraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.